بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لايفيني ورابنا جنينا لايفيني وراب مودي ده أما كيلومتري دبا شوهي رجل غيره ما كان كيسا چالله كيلومتري دبا شن دبشني في شنتم نيجا دبشني في شنتم كنان غينيا نانو سوف مر gammoojjii hama gammoojjii kun olaal mukti sina gartan kuni mukti sina gartan kuni yoo sina kala laaltan jiidhaadha garuu ibidda qabat dhaddacha kana ijoollee mana hidhaan beekti irra caalaan mana hidhaa keessatti ziwaayii fi warri huursatti hidhame hin beeka dhaddacha bobeeffanneetti waa bilcheeffanna dhaddacha jedhanii muka kana mukti dhaddachaa kuni akka gaaza qaba ofuma isaatiif iyyuu gaazii xiqqoosii ibiddaan wal qabee jennaan ofii boba wanni isinatti asitti agartan kun gammoojjiin kan lubbuun namaa kana achi namni jira isiniin jettu namni moo kana achitti hafeeyyu eegaa maali magaalaa roobeetii baane takka deemne tola kiiloomeetira 200 deemne roobeerraa deemne tola kiiloomeetira 600 jechuudha akka saanan roobee 400 waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo ergaan nuti qabnu amma amaanaa geessaa jirra amaanaa geessuu kana keessatti kaleessa baane ammallee karaa jirra bakkaan hin geenye wanni isin jechuu barbaannu gara fuulduraatti har'a bootteedha kan nuti bitannee dhufne boottee wanni nuti binnee fi bishaan naannoo tokko ba'u naannoo tokkitti malee akkuma beekamu naannoo 5 daawwee sarar daawwee qaachinaa akkasumas beeltu akkasumas raayitu gammoojjii madda walaabuu kana keessatti yookaan bishaan bakka tokko baafne ganda tokko targata malee gandi tokko argatu farankaa danuu nama harkaa bitaa ganda tokko yoo baafne ganda tokko targata malee gandi tokko argatu bishaan immoo karaa dheeraa deemamee guyyaa guutuufaa deemamee waraabbatama kana innaan gara fuulduraatti wanni nuti goonu bi'iznillaahi ta'aalaa namni hawaasa bal'aa qabu gaawwama dhaammata wanni nuti gochuu dandeenya jennee yaannu wanta bishaan baasu adeemu dhiis wanta bishaan baasu makiinaa bishaan baasu rakkoon qabu agarsiisu akkasuma jirraa gadhu agarsiisu hayyee galatoomaa rakkoon qabu deema maayini nuyi jireenya alaala nu jarris maayini laastikii ciccitaadha wanni inni fe'atee deemaa jiru daawwattoota keenya kabajamoo ulfaatoo amaanaan isin nutti kennitanii amaanaa birrii miliyoonii 11,500 eda isiniin jenne sanarratti guyyaarra ammoo ijoolleen naannoo Kanaadaa Kaalgarii midhaan makiinaa 4 fudhattee deebiteetti midhaan makiinaa 4 fudhattee jirti waan gootan eeriyaan naannoo nuti amma keessa jirru gammoojjii nuti keessa jirru kun waan bishaan baatu itti fiduu yookaanis immoo bishaan boottee qofti itti fiduu qofatti osoo hin taane wanni godhamuu danda'u kombooyi waan bishaan baasuuf tokko aanaa daawwee sarar qaachana madda walaabuu fi naannoo gammoojjii kana keessatti waan bishaan baasu tokko yoo arganne tokkicha yoo arganne jenne amma isa bishaan baasutti achi garagalchuun keenya dirqama malee yeroo hunda amma fakkeenyaaf boottee asii qabna boottee lama irratti boottee sadaffaa fidannee dhufne amma bootteen sadaffaan kun yoo naannoo tokko bishaan baafne bishaan naannoo tokko argatu naannoon keenya immoo akkuma isin beektan faffaca'ee jiraata ilaamma kun eeriyaa tokko naannoo tokko gama sana baatanii eeriyaa tokko gama sana baatanii eeriyaa tokko gammoojjiin kun gammoojjii dheebuu guddaa qabu kanaaf wanni nuti goona jennee yaadnu gara fuulduraatti keessa deemnee waas bishaanis dhiyeessaa fi ooluu hin dandeenyu wanni nuti gochuu dandeenyu akka ummataatti akka hawaasaatti akka damee irraa dhalatee tokkotti wanni nuti gochuu dandeenyu eenu dhalan ilmaan isaaniiti wanni nuti gochuu dandeenyu guddaan waan bishaan isaanii baafnuun bishaan isaanii baasuu danda'uu qabna ofumaa keenyaaf maashinni bishaan baasu keessa beekettiin akka gaariitti beeku maashina bishaan baasu tokko yoo naannoo 5 kanatti arganne ofumaa keenya keessa deemnee to'anne ofumaa keenya bishaan kana irraa baasutti xiyyeeffannu isiniin jedha kan lammaffaa wallaggaa yoo dhufee baaleen argin wallaggummaa himachuun isaa nama qaanfachiisa
baalee yoo dhaqee wallaggan argin baalummaa himachuun sawaa tokkotti namaan qabu naannoo keetii ganda kan kee haaliirraa dhalatte hidda keetii lafa keetii lafee keetii keessa deemii ilaali jechuun laamad jimma yoo dhufee kanan argin baalee yoo dhufee dhaqee jimman argin ilubbaa boor yoo inni dhufee kun gammoojjiin naannoo kootii kana fakkaata jechuu hin argin gammoojjii naannoo kootii kana fakkaata jechuu hin argin naannoo keetii naannoo kan kee akkamitti namarraa dhageessaa nurra hambatu nu beeku waan ajaa'ibaati keenya ganda ofii hin beeku kuni si'ii ganda anaa ganda naannoo maddee walaabuu kun immoo akkuma beekamu naannoo akka ta'e jiru kanaan hin malle wanti inni nurraa qabu amaananii nurraa qabu wanti inni nuu godhee jirus wanti inni nuu godhee tures dhiirri ni gannuu kennes hundi isaa warri dhume hundi isaayyuu maqaa kootiini maqaa keetiini maqaa jaraatiini maqaa namuutiini dhiira kana dhiira waan biratti dhiifattee deemte hunda sii sababa asitti dhalattee dhabne kanaaf dhalatteen dhabamne mattumaa ilmaan qabna jechuu itti muudhaaf immoo dirqama baaleerraa dhalachuun dirqamaa miti dirqama aarsiirraa dhalachuun dirqamaa miti sii komandoo ta'uu qofti dirqamaa miti ati yoo raayyaa fi azeeboo meerre saggogoona meerre afran qalloo meerre kanaafuu ituun meerre kanaaf hundinuu humbanna namuu dhufee gartee humbanna namuu dhufee gandee isaa sana dhufee keessa laalee ahaa biyya koo kana fakkaataadha jedhee yoo ifitti mee jedhe malee alatti wal agarree mattumaa yaada wal jijjiirachuun qofittiin baaleen godhu jimmaan hin godhu wallaggaan hin godhu kootii fi keenyaan adda jirti isiin kun kootii jedhamteetti dhufamuu qabdi malee keenyaa gaafa gondorra inu jenneerra keenyaa gaafa goojjamna inu jenneerra isiin kun kootii abarru jechuun maafi jazaakum allahu khairan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh